jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galatasaa Garsaa Milkiyaas Darajjeeti. Har'a kan hin qabadde dhufee keemistirii kutaa 4ffaa boqonnaa 1ffaa paartii 4ffaa waliin ilaalaa turre jechuudha. Paartii 4ffaa keessatti oxidation and reduction reactions kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Wal nyaatinsaa oxidationii fi reductionii kan jedhu waliin ilaalla. Qabiyyee keenya irraa keessatti gaa oxidation reduction reaction gaafa jennu wal nyaatinsaa akkamiiti kan jedhu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kan biraan immoo oxidation state. Oxidation statein maalidha? Akkamitti ibsina oxidation state kan jedhu qabiyyee keenya irraa keessatti waliin ilaalaa turra. Kan biraa kan nuti ilaallu hiikaa oxidizing agent, reducing agent qabiyyee keenya irraa keessatti gadi fageessinee ilaalla jechuudha. Kan biraan redox reactionidhaa fi analysiinii keenya. Redox reactioniin tokko nu kenname atomii kamtu reduced ta'e, atomii kamtu immoo oxidized ta'e kan jedhu analysinii goona jechuudha qabiyyee keenya irraa keessatti. Gara qabiyyee keenya irraa bal'inaan ilaalutti otoo hin darbiin dura namoonni YouTube channel Abdii Akaadaamii jedhuuf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Warreen miseensa Abdii Akaadaamii taatan immoo share gochuudhaan barattoota biraan gahaa isiniin jecha kallattiidhaan gara qabiyyee keenya irratti haa darbinu. Sana dura garuu kaayyoon barannoo keenyaa maalidha kan jedhu waliin haa ilaallu. At the end of this lesson, you should be able to define a redox reaction. Barannoo kana barattanii yookaan viidiyoo kana hordoftanii erga xumurtanii booda kan isinirraa eegamu redox reactioniidhaaf hiikaa ni kennitu. Hiikaa redox reactionii ni kennitu. Akkasumas termoota akka oxidationii, reductionii jedhaniidhaa fi hiikasaa ni kennitu jechuudha. Sana qofa miti. Oxidation state gaafa jennu yookaan oxidation number gaafa jennu maal jechuudha kan jedhullee sirriitti ni hubattu jechuudha. Kan biraani namni tokko viidiyoo kana erga hordofee xumuree booda kan isinirraa eegamu oxidation numberii elementii tokko foormulaa keessaa barbaaduu danda'uu qabdu jechuudha. Foormulaa wayii isinii kenname foormulaa sana keessatti oxidation numberii elementii tokko barbaadee jedhamtan oxidation numberii isaa barbaaduu danda'uu qabdu jechuudha. Kun kaayyoo barannoo keenya irraati. Oxidation and reduction reaction gaafa jennu wal nyaatinsa akkamiiti? Akkasumas immoo maaliif barbaachisa kan jedhu meetti fufnee ilaallu. In our daily activity, we are familiar with chemical process like rusting of iron, burning of substance, respiration, and digestion of food. Jiruu keenya guyyaa keessatti jireenya yookaan immoo jireenya keenya keessatti chemical process kanneen akka danda'uu ironii, burning of substance gaafa jennu gubatiinsa wantoota akkasumas gubatiinsa soorataa, digestion of food, bullaa'insa soorataa kana hunda isaanii wajjin familiaridha. Isaan kun chemical processidha. Chemical process kana wajjin familiar goonirra jechuudha. Kana maaliif kaafna? Chemical process kanaa fi kan fakkaatan keessatti maaltu jira? Oxidation and reduction reaction jedhaan ibsamu yookaan immoo garee wal nyaatinsa oxidation reduction jalatti qoodamu. Gaafa oxidation reduction jennu maaltu jira jechuudha? Transfer of electronii jira jechuudha. Electroniin atomii tokkorraa gara atomii biraatti daddarbuutu jira. Fakkeenyaaf fudhannee olaallee ayiraniin qilleensa jiidhaa keessa ture. Qilleensa jiidhaa keessa ture. Ni danda'ami dire? Danda'uun ayiranii sun maal jedhama? Rusting of iron jennaan jechuudha. Maaltu mama? Iron sirrii oxide bishaanawaa. Kanaafi as keessatti atomiin tokko elektiroonii yoo kennu atomiin biraan elektiroonii ni fudhata jechuudha. Sibiilonnii fi sibiilaalonni baay'een isaanii oorii isaanii irraa adeemsa oxidationiidhaa fi reductioniidhaan extract ta'u. Sibiilota kana argachuudhaaf yookaan sibiilaalota kana argachuudhaaf oorii isaaniitu barbaachisa jalqaba. Oorii sanarraa extract gochuudhaaf immoo adeemsa oxidation and reduction processii kanatu hojiirra oola jechuudha. Kana qofa miti. Oxidation reduction reaction gaafa jennu termii bal'aadha keemistirii keessatti, keessattuu keemistirii gara olaanuu keessatti qabiyyee baay'ee kan barbaachisaa ta'edha. Gara fuulduraatti boqonnaa 4ffaa keessatti waliin ilaalla. Electrochemistry keessatti gahee oxidation reduction ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf electrolysis geggeessuu yoo barbaanne akkamitti akka inni nu tajaajilu oxidation reductioniin achi keessatti ni ilaalla jechuudha.
qabiyyee keenya kana keessatti garuu kan nuti kaasnu oxidation jechuun maal jechuudha, reduction jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu hiika isaanii fakkeenyaan deeggaramne ibsaa deemna jechuudha. Itti fufnee ilaallu. When we say oxidation is the process of losing one or more electron. Oxidationiin adeemsa elementiin tokko elektiroonii tokkoo fi isaa ol ofirraa gallakkisuuti. Adeemsa elektiroonii ofirraa gallakkisuu kanaan oxidation jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo reductioniin immoo adeemsa atoomonni elektiroonii ofitti fudhachuuti, gain gochuuti. Wanti elektiroonii gain godhe ni redeekfame jennaan jechuudha. Wanti elektiroonii lose godhe immoo ni oxideeffame jennaan jechuudha. Kanarraa kaanee oxidation gaafa jennu adeemsa elektiroonii ofirraa baasuuti. Reduction gaafa jennu immoo adeemsa elektiroonii gara ofitti fudhachuuti. Oxidation and reduction reactions occur simultaneously and collectively called as redox reactions. Oxidation and reduction adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Tokko irratti hirkata. Bakka oxidation jiru reductioniitu jira jechuudha. Bakka reduction jiru oxidationiitu jira jechuudha. Simultaneously jechuudha. Simultaneously jechuun they occurs at the same time. Yeroo wal fakkaataatti argamu jechuudha. Tokko elektiroonii yoo gad lakkise elektirooniin gadi lakkifamte sun dirqama elementii biraatiin fudhatamuu qabdi jechuudha. Kanaaf simultaneously jechuudha kan isaan jiraatanii. Redox reaction is a reaction in which electrons are transferred from one atom to another atom. Oxidation reduction kun yookaan redox reaction kun gosa wal nyaatisaa ta'e kan elektirooniin keessatti daddarbitudha jechuudha. Elektirooniin atoomii tokkorraa gara atoomii biraatti itti darbitudha jechuudha. Adeemsa kanaan redox reaction jennaan jechuudha. As keessatti maal ilaaluu dandeenya? Electron are transferred jedha. Elektirooniin kun sibiilota irraati yeroo baay'ee sibiilota irraa gara sibiilaalotaatti darbite jechuudha. Oxidationiin adeemsa elektiroonii kennuuti jenneerra. Reductioniin immoo adeemsa elektiroonii fudhachuuti jenneerra. Mee adeemsota keenya kana fakkeenyaan deeggarree ilaallu. Example, when zinc is added to a solution containing copper 2 sulfate, zinc reduces copper ion by donating 2 electrons. Fakkeenyi kun maal jedha? Yeroo sibiilli zinkii bulbula copper 2 sulfate of keessaa qabu keessa buufame yookaan itti dabalame, zinkiin kun elektiroonii lama ayonii copperiitiif donate godheetu akka isheen reduce taatu taasisaa jedha. Kanaaf zinkii fuunee copper sulfate keessa buusnee bulbula copper sulfate 2 sulfate of keessaa qabu keessa buusnee gara zinkiidhaa fi copperiin irraa displace taate jechuudha. As keessatti jalqaba zinkiin ayonii copperii kana waliin walitti dhufte jechuudha. Displace wal godhu. Maal gooti? Elektiroonii lama kennitiif. Achiin booda gara zinkii ayonii fi copperiin immoo solid taatee irraa baate jechuudha. Copperiin solid irraa taatee baati. Jalqaba maaltu ta'a? Zinkii keenyatu solidii kan ture gara wal nyaatisaa sanatti dabalama. Erga dabalame maal ta'a? Elektiroonii lama ofirraa gallakkiseetu zinc 2 pilaasii ta'a. Ayonii zinc 2 pilaasii eda'uu 2 electron. Elektiroonii lama immoo ofirraa gallakkisa jechuudha. Ofirraa gallakkisa. Ittaansee maaltu ta'a? Copperiin bulbula keenya keessa jirtu ayoniin copperii bulbula keenya keessa jirtu ayoniidha. Isheen kun elektiroonii zinkiin gadi lakkiste lamaan fudhatti. Elektiroonii sana fudhatteetu maal taati? Gara copperii solidii ishii taate jechuudha. Copperii taati. Kanaaf copperiin maal taate? Reduced taate jechuudha. Zinkiin keenya immoo maal taate? Elektiroonii ofirraa gallakkiste mitiire? Adeemsa elektiroonii ofirraa gallakkisu kanaan oxidized jennaan. Oxidized taate jechuudha. Kanarraa kaanee zinkiin keenya oxidized ta'e. Zinkiin oxidationii gaggeesse. Oxidationii gaggeesse jechuun elektiroonii ofirraa lakkise jechuudha. Copperiin immoo reduce taate. Reduce taate jechuun immoo elektiroonii ofitti fudhattee jechuudha. Gain goote.
gain goote jechuudha. Zinkiin keenya immoo lose goote yookaan elektiroonii ofirraa gallakkiste koopariin immoo elektiroonii ofitti fudhatte jechuudha. Walnyaatessa gosa kanaatiin oxidation reduction reaction jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Isinis bifa kanaatiin fakkeenyota adda addaa fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Akka sirriitti isiniif galuuf irra deddeebi'aa shaakalaa fakkeenyota adda addaa kitaaba keessan irra jiran sirriitti hordofaa isiniin jedha. Egaa waa'ee oxidation reduction reactionii hamma kana yoo kaasne yookaan oxidation jechuun maal jechuudha, reduction maal jechuudha jennee hamma kana ibsa yookaan hiikaa yoo kenninee fi itti aansinee oxidation numberiin hoo maalidha yookaan immoo oxidation state gaafa jennu hoo maalidha jennee itti fufnee ilaallu. Maaliifan kan isinii kaasaa termoonni kun lamaan wal qabatudha waan ta'eef. Oxidation and reaction can also be defined in terms of oxidation number. Karaa oxidation number ibsuu dandeenya jechuudha. Eenyuun oxidationidhaa fi reductionidha. Karaa oxidation number ibsuu dandeenya jechuudha. Garuu oxidation number gaafa jennu yookaan oxidation state gaafa jennu chargii elementoonni yookaan atoomonni elementii biraa faana combine gaafa ta'anii qabaachuu danda'an jechuudha. Chargii isaan qabaachuu danda'aniin oxidation number jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Eetu B wajjin atoomii eetu atoomii B wajjin join godhe yookaan combine godhe haa jennu. Maal kenne atoomii AB kenne jennee haa fudhannu. As keessatti chargii atoomonni kun qabaataniin chargii atoomonni A fi B compoundii kana keessatti qabaataniin oxidation number jennaan jechuudha. Asittis chargii atoomonni kun qabaataniin oxidation number jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee oxidation numberiin chargii atoomonni yookaan elementoonni yeroo wal nyaatessa keemikaala gaggeessan qabaachuu danda'aniin oxidation number jennee ibsina jechuudha. Oxidation number could be integers including 0 and fractional numbers. Oxidation numberiin kun yeroo baay'ee integeriidhaan ibsama. Zeros ta'uu danda'a, fractionis ta'uu danda'a jechuudha. Zeros ta'uu danda'a. Oxidation numberiin kun immoo lakkoofsa integeriitiin ibsamuu danda'a jenneerra. Lakkoofsi integerii kun immoo 0 dabalatee, fractionii dabalatee, negatiiva, positiiva hunda of keessatti hammatee jira jechuudha. Kanaaf positive oxidation numberii gaafa jennu this indicates the loss of electron. Positive oxidation numberii gaafa jennu adeemsa elektiroonii ofirraa gallakkisuuti. Elementiin tokko elektiroonii yoo ofirraa gallakkise yookaan atoomiin tokko elektiroonii ofirraa yoo gallakkise oxidation numberiin isaa positiiva ta'a. Kanaaf positive oxidation number indicates the process of losing electron. Adeemsa elektiroonii ofirraa baasuu agarsiisa jechuudha. Kan biraa immoo negative oxidation number. Inni kunis ni kennama. Negative oxidation number kun immoo maal agarsiisa? It indicates the gain of electron. Elektiroonii ofitti fudhachuu argisiisa. Elementiin tokko elektiroonii yoo ofitti fudhate negative oxidation numberiitu kennamaaf jechuudha. Negative oxidation numberiitu kennamaaf. Zero oxidation numberiin immoo maal agarsiisa? It indicates that atoms did not gain or lost any electron. Zero oxidation number jechuun atoomiin suni elemental formiidhaan jira jechuudha. Elemental formiidhaan jira. Kan jechuun maal jechuudha? Elektiroonii siin fudhanne yookaan immoo ofirraa gadi lakkisne jechuudha. Isa kanaaf wanta free state'dhaan argamuuf zero oxidation numberiitu kennama jechuudha. Bifa kanaan oxidation numberii keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Itti fufnee ilaallu. Oxidationiin adeemsa elektiroonii lose gochuuti jenneerra. Adeemsa elektiroonii ofirraa gad lakkisuu jenneerra. Adeemsi kun immoo oxidation numberii increase godha. Gara positiivaatti increase godha jechuudha. Positive oxidation numberiitu assign ta'aaf. Akkasumas immoo reduction decreases oxidation numbers. Reduction jechuun maal jechuudha jenneerra? Gain of electron jenneerra. Wanta elektiroonii gain godhe oxidation numberiin isaa ni hir'ata, decrease godha. Kanaaf negative oxidation numberiitu assign ta'aaf jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Koopariin ayyoonii silvarii wajjin yoo walitti dhufee koopariitu silvar ayyoonii wajjin wal nyaata. Ayyoonii silvarii, silvar pilaasiin maal uumaa kooparii ida'uu as keessatti koopar
2 pilaasii uuma jechuudha. Kanaaf oxidation number isaa yoo ilaallu free state dha waan ta'eef 0 dha. 0 dha. Wanti kuni gara 2 pilaasiitti ol guddate. Oxidation number isaa maal ta'e increase godhe jechuudha. Increase godhe. Kanaaf wanti kun deoxidify miti oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e. Akkasumas immoo silver ayanii kana fudhannee yoo ilaalle silver ayaniin ayonii positive irraa gara 0tti gadi buute. Kanaaf ishiin kun reduced taate jechuudha. Reduced taate. Reduced taate jechuun maal jechuudha? Elektiroonii ofitti fudhattee jechuudha. Elektiroonii ofitti fudhatteetu gara silveriitti reduced taate jechuudha. Kanaaf nyaata isa kana keessatti oxidation number of copper is increased from 0 to 2 plus. 0 kan ture asitti 0 dha gara 2 pilaasitti increase godhe jechuudha. Akkasumas immoo oxidation number in silverii decrease godhe. Positive tokkorraa asitti gara 0tti decrease godhe jechuudha. Adeemsa kanaan maal jennaani? Reductionii jennaan jechuudha. Kanaaf wal nyaata isa kana keessatti koopparii maal ta'e? Oxidized ta'e mitiire? Oxidized ta'e jechuudha. Silveriin immoo oxidation numberii positive tokkorraa gara 0tti waan gadi butee fi yookaan decrease waan godhee fi inni kun immoo reduced ta'e jechuudha. Reduced ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan seerota oxidation numberii kennuudhaaf nu barbaachisan. Rules for assigning oxidation numbers. Oxidation numberii kennuudhaaf seerota akkamiin nu barbaachisa kan jedhu haalaan seerota gara 8tu jira jechuudha. Jalqaba irratti rule number 1. Seerri tokkoffaa maal jedhaa? The oxidation state of uncombined elements which are monoatomic, diatomic or polyatomic is 0 jedha. Elementii kamiifiyyuu elemental state dha yookaan uncombined formidhaan jira taananii oxidation numberiin isaa 0 dha jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Elementiin tokko hanga wal nyaatisa keemikaalaa hin gaggeessinetti. Hanga wal nyaatisa keemikaalaa hin gaggeessinetti yookaan bifa ayoniitiin hin argamu yoo ta'e elemental formidhaan argama yoo ta'e oxidation numberii 0tu kennamaaf. Monoatomic isaa ta'u, diatomic isaa ta'u, polyatomic isaa ta'u oxidation numberiin isaa 0 dha jechuudha. Hanga wal nyaatisa hin gaggeessinetti. Kanaaf warra monoatomic kanaafis 0tu kennama. Diatomic kanaafis 0tu kennama. Polyatomic kanaafis 0tu kennama jechuudha. Rule number 2, the oxidation number of monoatomic ion is equal to the charge on the ion. Ayyoonota monoatomic ta'aniidhaaf. Ayyoonota monoatomic ta'aniidhaaf oxidation numberiin isaanii chargii irra jirtu wal qixaadha jedha. Ayyoonota monoatomic jechuun ayyoonota atomii tokko qofa of keessaa qaban. Ayyoonota atomii tokko qofa of keessaa qabanii fi oxidation numberiin isaanii yookaan lakkoofsa oxidation isaanii chargii irra jirtu wal qixaadha jedha. Fakkeenyaaf ayyoonii soodiyemii kana fudhannee ilaalle. Inni kun soodiyem ayyoniidha. Monoatomikidha. Soodiyemii qofa of keessaa qaba waan ta'eef. Monoatomikii kana keessatti chargiin asirra jirtu meeqadha? Positive tokkodha. Kanaaf oxidation numberiin kan soodiyem ayyoniidha positive tokkodha jechuudha. Tokkotu kennamaaf. Akkasumas sulfur ayyonii kana fudhannee ilaalle chargiin asirra jirtu kun negative 2dha mitiire? Negative 2. Kanarraa kaanee oxidation numberiin isaa negative 2 ta'a jechuudha. Magnesiumii fudhannee ilaalle chargiin gubbaa kana jirtu meeqadha? Positive 2 mitiire? Kanaaf oxidation numberiin isaas positive 2 ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee monoatomic ayyoniidhaa fi ayyoonota monoatomic ta'aniidhaa fi oxidation numberiin isaanii chargii irra jirtuun wal qixaadha jechuudha. Itti fufnee ilaallu. Rule number 3. The oxidation number of oxygen in a compound is usually -2. Yeroo baay'ee yookaan yeroo hedduu oxygenidhaaf oxidation numberiin isaa negative 2tu kennama. Negative 2. Compoundota baay'ee keessatti oxidation numberiin kan oxygenidhaa negative 2. Garuu exceptionii qaba jechuudha. Exceptionii kana sadan irraa kan hafe yookaan wantoota kana sadan keessatti irraa kan hafe compoundota hedduu keessatti oxidation numberiin oxygenidhaa negative 2dha. Exception number 1. In peroxide, the oxidation number of oxygen is -1. Peroxide keessatti
oxidation numberiin oxygenidha negatiifa tokkodha. Superoxide keessatti immoo negatiifa tokko lammaffaadha. Oxygen difluoride keessatti positiifa lamadha. Warra kanarraan kan hafe compoundoota hunda keessatti oxidation numberiin oxygenidha negatiifa lamadha jechuudha. Kun seera sadaffaa keenyadha. Seerri arfaffaan keenya immoo maal jedhaa? The oxidation number of hydrogen in its entire compound is +1 except exception wayii kaa'a jechuudha. Exception isaa maal jedhaa? -1 in metal hydride like sodium hydride, calcium hydride and aluminum hydride. Hydrideota sibiilotaa keessatti irraan kan hafe. Hydrideota sibiilotaa kanneen akka sodium hydride, calcium hydride fi aluminum hydride irraan kan hafe compoundoota hunda keessatti positiifa tokko qaba jedha. Eenyutu? Hydrogeniin. Isaan kana keessatti garuu negatiifa tokko qaba. Maaliif negatiifa tokko qabaata? Egaa yeroo baay'ee sibiilonni amala elektiroonii ofirraa kennuu qabu waan ta'eef positiifatu kennamaaf. Gaafa sibiilota kana faana join goote hydrogeniin immoo negatiifa taati. Gaafa sibiilota faana join goote hydrogeniin immoo negatiifa taati. Kanarraa kaaneetu hydrideota sibiilotaa keessatti negatiifa tokko. Isarraa kan hafe garuu compoundii hunda keessatti positiifa tokko qabdi jechuudha. Eenyutu? Hydrogeniin. Kun seera arfaffaa keenyadha. Seera shanaffaan immoo maal jedhaa? The sum of oxidation number of all atoms in a neutral compound is 0. Ida'amni oxidation numberii compoundii neutraalii keessa jiru 0dha jedha. Fakkeenyaaf compoundii neutraalii sulfuric acid fudhannee ilaalle. Sulfuric acidiin kun bifa ayooniitiin hin argamu. Ayoonii miti jechuudha compoundii kana yoo fudhanne. Ida'amni tokkoon oxidation numberii hydrogenii kan sulfurii kan oxygenii yoo walitti daanee 0 ta'a jedha. Fakkeenyaaf kan hydrogenii beekna positiifa tokko, kan sulfurii beekna waan ta'eef x goone, kan oxygenii immoo negatiifa 2 jenneerra. Tokko ida'uu x hir'isuu negatiifa 2 isaan kun yoo walitti dha'aman 0 ta'uu jedha. Compoundii akkamiif? Compoundii neutraalii ta'eef oxidation numberiin isaa yoo walitti dha'ame 0 ta'a jedha. Itti fufee seera jaaffaan immoo maal jedhaa? Pooliatomic ayyaniidhaa fi ida'amni oxidation numberii elementoota achi keessa jiranii yookaan oxidation numberii elementoota pooliatomic ayyanii keessa jiranii yoo walitti daane chaarjii pooliatomic ayyanii sanarra jiru wal qixaa jedha. Fakkeenyaaf ayoonii salfeetii kana fudhannee yoo ilaalle asitti kan isin adda baafachuu qabdanii salfeetiin keenya bifa ayooniitiin jira. Negatiifa 2 ofirraa qaba jechuudha. Ayoonii kanaaf ida'amni oxidation numberii oxygenidhaa fi sulfurii yoo walitti dha'ame negatiifa 2 dhufa jechuudha. Negatiifa 2 sulfuriidhaaf hin beeknu x yoo jenne oxygenidhaaf negatiifa 2 yoo jenne sulfurii x ida'uu kan oxygenii negatiifa 2 isaan kun yoo walitti dha'amanii negatiifa 2 ta'u jedha. Negatiifa 2 ta'u. Gama biraatiin pooliatomic ayyaniidhaa fi ida'amni oxidation numberii elementoota achi keessa jiranii chaarjii irra jiruun wal qixadha jedha. Kun seera jaaffaa keenyadha. Seera torbaffaatti fufnee ilaallu. Seera torbaffaa immoo elementoonni garee tokkoffaa A hundi isaanii yookaan sibiilonni alkaalii hundi isaanii oxidation numberii positiifa tokko qabudha. Akkasumas elementoonni garee lammaffaa A yookaan sibiilonni alkaalaayinii immoo oxidation numberii isaanii positiifa 2 ta'a jedha. Kun compoundii hunda keessatti jechuudha. Seera torbaffaa keenya. Seera saddeettaffaan immoo maal jedhaa? In a compoundii keessatti the more electronegative element is assigned as negative oxidation number and the less electronegative element is assigned as positive oxidation number jedha. Compoundii tokko fudhannee compoundii sana keessatti elementiin elektiroonegatiivii guddaa qabu negative oxidation number kennamaafii jedha. Elementii elektiroonegatiivii guddaa qabu gaafa jennu elektiroonegatiiviitiin dandeettii elektiroonii gara ofiitti harkisuuti. Elementiin elektiroonegatiiviitii guddaa qabu elektiroonii ofii isaatti harkisa jechuudha. Kanaaf maaltu kennamaa? Negative oxidation numberiitu kennamaaf. Elementoota
elektiroonegatiivitiin isaanii xiqqaa ta'eef immoo positive oxidation number'iitu kennamaaf. Maalirraa kaaneeti hangi ofitti harkisuu isaatii xiqqaadha waan ta'eef akka waan ofirraa baaseetti ilaalama. Inni hedduu ofitti harkise immoo gara ofii isaatti waan harkisuuf akka waan fudhateetti ilaalameetu negative oxidation number'iin kennamaaf jechuudha. Bifa kanaatiin seera 8ffaa keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti egaa seeronni oxidation number'ii elementii tokko assign gochuudhaaf nu barbaachisan isaan kanadha jechuudha. Seerota kana 8 irra deebi'aatii sirriitti qalbeeffadhaa ilaalaan dhaamsa kooti itti fufnee ilaallu. Seerota amma kaasne kana fakkeenyaan deeggaramnee haa ilaallu. Find the oxidation number to the underlined elements for the following compounds or ions. Ayyoonota yookaan compoundota armaan gadiitii fi elementoota jala sararame kanaa fi oxidation number'ii isaanii barbaadii jedha. Oxidation number'ii isaanii barbaadna jechuudha. Ayyoonota yookaan compoundota nu kennaman kana keessatti elementii jala sararame kanaa fi oxidation number'ii isaa barbaannaaf jechuudha. Irratti kan nu kenname sodium tetraataawuneetiidha. Sodium tetraataawuneetii kana keessatti oxidation number'iin salfariidhaa meeqaa jedha. Kana gochuudhaaf jalqaba irratti maal goona? Compoundii keenya barreeffanna. Sodium tetraataawuneetii. As keessatti seerii 7ffaan maal jedha? Oxidation number'iin kan sibiilota garee tokkoffaadhaa pozitiifa tokko jedha. Akkasumas kan oksijiin immoo negatiifa 2 ta'uusaa seerota darban keessatti ilaalleerra. Amma kan eenyu hin beeknu kan salfarii hin beeknu waan ta'eef X kennanna jechuudha. Compoundii kan akka waliigalaatti yoo ilaalle niwutiraaliidha. Kanaaf ida'amni oxidation number'ii elementoota kanaa 0 ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee maal jennee ibsuu dandeenya? Soodiyeemiin 2tu jira waan ta'eef 2 baay'isuu tokko oxidation number'iin isaa 1, 2 baay'isuu tokko immoo 2 ta'a jechuudha. 2 ida'uu salfariidhaaf immoo hin beeknu. Baay'inni ishee immoo 4dha. 4x jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Ida'uu kan oksijiinii meeqadha? Negatiifa 2dha. Negatiifa 2dha. Baay'inni ishee immoo meeqatu jira? Iddoon kun 6dha, sorry. Baay'inni ishee 6tu jira. 6 baay'isuu negatiifa 2, negatiifa 12. Negatiifa 12 taati. Inni kun yoo walitti da'ame 0 ta'a jedha. 2 ida'uu 4x hir'isuu 12 walqixa ta'a 0dha jedha. Kana riyaarreen ji'a godhanne 2 da'uu negatiifa 12 meeqa ta'a? Negatiifa 10 midhire 4x hir'isuun 12 hir'isuun 10 walqixa ta'a 0dha jedha. Ishii kana gara akka mirgaatti yoo dabarfannu 4x walqixa ta'a 10 ta'a jechuudha. Gama lachuu 4f yoo hirree x keenya argachuudhaaf gama lachuu 4f yoo hirree x keenya meeqa ta'a jechuudha? 2.5 ta'a jechuudha. Kanaaf oxidation number'ii kan salfariidhaa sodium tetraataawuneetii keessatti 2.5 ta'a jechuudha. Hunda isaa walitti daan egaa 0 ta'a. 0 ta'a jechuudha. Itti fufnee ilaallu. Compoundiin keenya potassium dikromeetiidha. Potassium dikromeetii keessatti kan eenyu barbaadedha? Oxidation number'ii kiroomiyeemii barbaadii jedha. Jalqaba irratti compoundii keenya barreeffannu potassium dikromeet. Potassium dikromeetii kana keessatti ida'amni oxidation number'ii tokkoon isaanii elementoota kanaa kan potassiumii, kan kiroomiyeemii, kan oksijiiniidha. Neutral compoundii waan ta'eef 0 ta'a ida'amni isaa. Kanaaf kan potassiumii garee tokkoffaadha ni beekna, pozitiifa tokkodha. Kan kiroomiyeemii barbaade waan jedhuuf x irra godhanna. Kan oksijiinii immoo ni beekna, negatiifa 2 jechuudha. Asirraa kaanee potassiumii 2tu jira, 2 baay'isuu pozitiifa tokko 2 ta'a jechuudha. Ida'uu kan kiroomiyeemii hin beeknu xdha, 2 baay'isuu x 2x ta'a, 2x jennee kan oksijiinii immoo negatiifa 2 irraa meeqatu jira? 7tu jira. 7 baay'isuu negatiifa 2, negatiifa 14dha jechuudha. Negatiifa 14. Kun hundi isaa walitti dha'amee neutral compoundiidha waan ta'eef 0 ta'a jechuudha. Ishee kana garatti dabarsinee yoo itti daane 2x keenya hir'isuu kun yoo walitti dha'amte 2 ida'uu negatiifa 14, negatiiva 12 waan ta'eef yoo walitti dha'amte 0 taate jechuudha. Kana gara harka mirgaatti yoo dabarfanne 2x gamatti yoo ce'u pozitiifa waan ta'uuf 12 ta'a jechuudha. Gama lachuu 2 haa hirru.
gamalachuu lamaaf haa jiru. X'n keenya meeqa ta'a jechuudha? 6 ta'a jechuudha. X'n keenya 6 ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee oxidation numbering chromiumii potassium dichromate keessatti positiiva 6 ta'a jechuudha. Positiiva 6 ta'a. Itti fufnee fakkeenya sadaffaa ilaallu. Compoundiin nu kenname sulfuric acididha. Sulfuric acid. Sulfuric acid. H2SO4 jechuudha. Kani hydrogenidha ni beekna jechuudha. Compoundii hedduu keessatti positiiva tokko jenneerra. Kan sulfurii nu gaafate waan ta'eef X irra godhanna. Kan oksijiinii ni beekna. Kan oksijiinii keenya negatiiva 2. Erga kennannee compoundiin kun neutral compoundidha. Neutral compoundii waan ta'eef ida'amni isaa 0 ta'a jechuudha. Kanaaf hydrogenii 2 jira, 2 baay'isu positiiva tokko 2 taati. Ida'uu sulfuriin immoo tokkuma jira X'dha jechuudha. Hin beeknu waan ta'eef kan sulfurii X'dha. Oksijiinii immoo negatiiva 2 irraa meeqatu jira? 4tu jira. 4 baay'isu negatiiva 2 negatiiva 8 taati. Ishiin kun yoo walitti daamte 0dha jechuudha. Maaliif compoundiin keenya neutraalii waan ta'eef jechuudha. Kana lamaan lama ida'uu negatiiva 8 meeqa ta'a? Negatiiva 6 mitiire X ida'uu negatiiva 6 walqixa ta'a 0 jechuudha. Negatiivni kun gara harka mirgaatti yoo ceete X walqixa ta'a positiiva waan taatuuf 6 ta'a jechuudha. Kanaaf oxidation numbering sulfuric acid keessatti positiiva 6 ta'a jechuudha. Positiiva 6 ta'a. Itti fufnee fakkeenya arfaffaa keenya ilaalla. Inni kun immoo maaltu nu kenname? Ayyooniitu nu kenname. Ayyoonii peroksii daayisalfeetiitu nu kenname. Kanaafi seerri keenya maal jedhaa? Ida'amni elementoota compoundii poolii ayyoonikii keessa jiranii chaarjii irra jiru walqixadha jedha. Kanaaf kan eenyuun nu gaafate? Kan sulfurii waan nu gaafateef X jennaan jechuudha. Kan oksijiinii beekna negatiiva 2dha. Kanaaf sulfurii meeqa jira? 2tu jira mitiire? 2X 2 baay'isuu X 2Xdha waan ta'eef ida'uu oksijiiniin 8 8tu jira. 8 baay'isuu negatiiva 2 negatiiva 16 walqixa ta'a jedha. Meeqaa walqixa? Chaarjii asirra jirtu walqixadha. Poolii atoomik ayyaniidha waan ta'eef negatiiva 2 walqixadha jedha. Kanarraa kaanee 2X walqixa ta'a. Kana gara gamaatti yoo ceesisnu positiiva taati mitiire 16 positiiva 16 taati. Negatiiva 2 ida'uu 16 taati jechuudha. Itti fufnee 2X walqixa ta'a. Negatiiva 2 ida'uu 16 14 taati jechuudha. Gamalachuu 2 baay'irru X'n keenya meeqa taati? 14 irruu 2 7 taati jechuudha. Kanaaf ayyoonii peroksii daayisalfeetii kana keessatti oxidation numbering kan sulfuriidha positiiva 7 jechuudha. Positiiva 7. Bifa kanaatiin oxidation numbering elementii tokko compoundii keessaa barbaaduun akka danda'amudha jechuudha. Fakkeenyota dabalataa kitaabilee adda addaa irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan isin gaaffii isinitti ta'e immoo comment sectioniitiin nu beeksisuu dandeessu. Kan biraan qabiyyaadha nuti ilaallu keessaa reducing agent and oxidizing agent. Oxidizing agentidhaa fi reducing agentiin maal akka ta'e itti fufnee ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti reducing agentii ilaallu. Reducing agent gaafa jennu, reducing agent is substance that gives or lose an electron and causes a reduction. Reducing agent kan jennu substance electronii ofirraa kennedha. Wanta electronii ofirraa kenne reducing agent ta'a. Reductioniidhaaf sababa jechuudha. Reductioniidhaaf sababa. Akka wanti biraa reductionii geggeessuudhaaf electronii fudhatuudhaaf sababa jechuudha. Substansiin electronii sun dabarsee kenne reducing agent ta'a jechuudha. Yookaan reducing agent jechuun wanta oksideeffame jechuudha. Electronii ofirraa kenneen reducing agent jennaan jechuudha. Oxidizing agent kan jennu immoo oxidizing agent is substance that gains an electron and cause oxidation. Wanta electronii fudhate. Ofiisaatti fudhate. Wanti electronii ofitti fudhate maal ta'e jenneera? Reduced ta'e jechuudha. Wanta reduced ta'edha. Reduced ta'e. Ofiisaatti electronii fudhate. Akka wanti biraa oksideeffamuuf sababa kan ta'e oxidizing agent jennaan jechuudha. Walumaa galatti reducing agent gaafa jennu wanta electronii lose godhedha.
ofiisaatiif elektiroonii gadhiise. Wanti elektiroonii gadhiise immoo wanti biraa akka ishiin elektiroonii fudhattuudhaaf sababa jechuudha. Maaliif oxidation and reduction occurs simultaneously jenneerra. Wal faana argamu. Tokko yoo gadhiisu tokko ni fudhata. Wanti elektiroonii ofirraa gadhiise sun wanti biraa akka fudhatuuf sababadha. Reductioniidhaaf sababa kan ta'e jechuudha. Reducing agent gaafa jennu ofiisaati immoo wanta oksideeffanne elektiroonii ofirraa gallakkiseen reducing agent jennaan jechuudha. Wanta elektiroonii ofirraa gallakkise immoo charging isaa yookaan oxidation numberiin isaa positiifadha jennee ilaallee irra dura waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo oxidizing agent gaafa jennu wanta elektiroonii gain godhedha, waan fudhate. Atoomiin yookaan immoo sanyiin elektiroonii gain godhee oxidizing agent ta'a jechuudha. Akkasumas oxidizing agentiin kun immoo oxidationiidhaaf sababadha. Wanti biraa akka inni oxideeffamu ta'e jechuudha. Maaliif ofiisaati elektiroonii fudhate waan ta'eef oxidationiidhaaf sababa jechuudha. Ofiisaati immoo diriideekfama. Diriideekfama jechuun elektiroonii ofitti fudhata jechuudha. Akkasumas wanti elektiroonii ofitti fudhate immoo more negatiivii ta'a. Oxidation numberiin isaa negatiivii ta'a. Maaliif liqaatarra jira waan ta'eef elektiroonii gara ofiisaatti fudhateera waan ta'eef more negatiivii ta'a jechuudha. Kan biraan tests for oxidizing agent and reducing agent. Compoundii tokko reducing agentiin kamidha yookaan immoo oxidizing agentiin kamidha jennee test gochuudhaaf testiiwwan adda addaatu yookaan immoo jalqaba irratti tests for oxidizing agent are accomplished by mixing it with substance that is easily oxidized to give visible color when the reaction takes place. Oxidizing agent fi testing isaa akkamitti gaggeeffama isa jedhuudhaaf jalqaba maal goona wanta dafee salphaatti oxidize ta'ee halluu mul'ataa wayii uumuun walitti himamna jechuudha. Achiin booda halluu jijjiirama halluu wayiitu nutti mul'achuu jalqaba jechuudha. Nutti mul'achuu jalqaba jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaallu parmangaaneeta ayyenii parmangaaneetii kana fuunee yoo acid solutioniidhaan walitti daballe jijjiirama halluu arguu dandeenya jechuudha. Parmangaaneetiin halluun isaa jalqabaa parpiliidha. Akka ayyenii asiidii kana walitti dabalameen colorless ta'a jechuudha. Yookaan halluu malee ta'a. Halluu dhabeessa ta'a. Halluun isaa sun ni bada. Sun immoo kan inni ta'uu fi oxidizing agentiin achi keessa jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Eenyutu oxidizing agentiidha? Parmangaaneetiin keenya oxidizing agentii ta'uu isaa nutti agarsiisa. Akkam godhee nutti agarsiisa kan jedhuudhaa fi jalqaba ayyoonii parmangaaneetii kanatu bulbula asiidii of keessaa qabutti dabalame. Ayyoonii parmangaaneetii. Ayyoonii kanatu bulbula asiidii of keessaa qaba. Bulbulli asiidii immoo ayyoonii hidroojiinii of keessaa qaba. Fakkeenyaaf hidrookilooriik asiidii fudhannee akkas hidrookilooriik asiidiin ayyoonii hidroojiinii ida'u ayyoonii kiloraayidii of keessaa qaba. Kun fakkeenya jechuudha. Kanaaf ayyoonii poozitiif of keessaa qaba. Gaaf kana maal ta'a? Jalqaba irratti as keessatti parmangaaneetii kana keessatti oxidation numberiin kan mangaaneetiidha poozitiifa torbadha. Poozitiifa torbadha. Poozitiifa torba kanarraa ka'eetu gara poozitiifa lamaatti irrate jechuudha. Poozitiifa lamaatti. Kanaaf poozitiifa torbarraa gara lamaatti waan irrateef mangaaneetiin gama biraatiin maal ta'e jechuudha? Ni rideekfamee jechuudha. Redakshinii gaggeesse. Wanti redakshinii gaggeesse immoo oxidizing agentii ta'a jenneerra. Oxidizing agentii ta'a jenneerra. Kanaaf kalariin jalqaba parpilii ture gaafa ayyooniin mangaaneetii bulbula keenyatti mul'attu colorless ta'a jenna. Kun teestii isaa yookaan qorannoo isaa gaggeessuudhaaf akkasumas daayikiroomeetii fudhannee ayyoonii daayikiroomeetii fudhannee ayyoonii ishee maayinasii lamadha. Isa kana fuunee otoo bulbula asiidii qabu keessa buufne halluun isaa jalqaba oreenjii kan ture gara giriiniitti jijjiirama. Giriiniitiin jijjiiramuun isaa ida'uu ayyoonii hidroojiinii yookaan bulbula asiidii qabu keessa yoo buufame inni kun gara kiroomiyeem 3 pilaasii ida'uu wootariitti jijjiirama. Bishaan tumama. As keessatti oxidation numberiin kan kiroomiyeemii poozitiifa 6dha. Poozitiifa 6 irraa gara maalitti xiqqaate? Gara poozitiifa 3tti gadi bu'e.
Gadi bu'e jechuun immoo redakshinii wanti gaggeesse immoo oxidizing agentii ta'a jechuudha. Kanaaf daayikiroomeetiin keenyas armangaaniitiin keenyas oxidizing agentii ta'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kilooriinii fudhannee ilaalle potaashiyeem kiroomeetii fudhannee ilaalle soodiyeem kilooreetii mangaanesi oksayidii fudhannee ilaalle isaan kunis oxidizing agentii gaariidha jechuudha. Kan biraan lammaffaa irratti similarly certain reducing agent undergo visible color change with a substance when reduced. Yoo reduced ta'anii reducing agentiin kunis jijjiirama halluu wayii halluu mul'ataa wayii uumuu danda'u jedha. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti a most starch solution changes potassium iodide purple to blue black to show that iodine is formed. Starchii fuunee peeparii potaashiyeem ayoodaayidiitiin yoo walitti finne yookaan immoo keessa yoo buusne halluu biluu bilaakiitu uumamaa jedha. Halluun biluu bilaakiin kun ayoodiiniin uumamuu ishee agarsiisaa jedha. Jalqabaa potaashiyeem ayoodaayidiitu jira. Potaashiyeem ayodaayidii kana starchii keessa buufna jechuudha. Potaashiyeemiin poozitiiva. Ayodaayidiin immoo negatiiva iddoo kanatti. Ayodiiniin negatiivadha. Isa kana fuunee starchii keessa yoo buusne ayodiiniin bulbulicha keessa jirtu yookaan immoo walnyaateessicha keessatti ayodiiniin elektiroonii ofirraa baasuudhaan gara ayodiiniitti jijjiiramte jechuudha. Ayodiiniitti jijjiiramte elektiroonii ofirraa baaste. Sanaaf elektiroonii wanta ofirraa baase immoo maal jenneerraa ofisaatiin oksideeffama jenneerraa ta'e reducing agentii ta'a jechuudha. Reducing agentii ta'a. Kanaaf potaashiyeem ayodaayidiin keenya reducing agentiidha jechuudha. Fakkeenya lammaffaan immoo haayidrojiin salfaayidiin bulbula oxidizing agentii wajjin babal'u yoo ta'e halluun keelloon yookaan precipitating keelloo wayii ni mul'ata jedha. Precipitating keelloo sun maal agarsiisa? Salfariin uumamuu ishee agarsiisa. Haayidrojiin salfaayidii keessatti salfariin negatiiva chaarjii ishee yookaan ayoonii ishee negatiiva. Haayidrojiiniin poozitiiva. As keessatti salfariin ayoonii kan turte kuni salfariin ayoonii kuni elektiroonii ofirraa baasuudhaan gara salfariitti jijjiiramti jedha. Salfarii ida'uu tuu elektiroonii ofirraa gallakkiste jechuudha. Kanaaf salfariin kun as keessatti elektiroon negatiiva lamarraa gara zeerootti guddatte ni dabale jechuudha oxidation numberiin ishee. Oxidation numberiin ishee ni dabale jechuun immoo maal jechuudha? Wanti kun ni oxideeffame jechuudha. Wanti oxideeffame immoo reducing agentii ta'a jenneerra waan ta'eef haayidrojiin salfaayidiin keenya reducing agentii taati jechuudha. Kanaaf qofa osoo hin taane kaarboonii yoo fudhannee ilaalle, kaarboon monoksayidii fudhannee ilaalle, soodiyeem taayosalfeetii yoo fudhannee ilaalle, soodiyeem salfaayitii akkasumas immoo ashabawwan ayiranii fudhannee ilaalle isaan kunis reducing agentii gaariidha jechuudha. Oxidizing and reducing ability of substance depend on the following factors. Faaktaroota irratti hundaa'uu qaba. Keessattuu faaktaroota lama irratti hundaa'a. Isaan keessaa tokko elektiroonegatiivitiidha. Reducing yookaan oxidizing ability isaanii waan tokko faaktaroota adda addaatiin murtaa'a. Isaan keessaa tokko elektiroonegatiivitiidha jechuudha. Elements with high electronegativity such as fluorine, oxygen, nitrogen, and chlorine are good oxidizing agent. Elementoonni elektiroonegatiivitiin isaanii guddaa ta'e kanneen akka fluorinii, oxygenii, nitrogenii fi chlorineii oxidizing agentiidha jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Fluoriniin elektiroonegatiivitiin isaa guddaa waan ta'eef elektiroonii gara ofiisaatti harkisa. Wanti elektiroonegatiivitii guddaa qabu amala maalii qaba? Amala elektiroonii fudhachuu qaba. Wanti elektiroonii fudhatu immoo ni rideeffama jenneerra. Ni rideeffama. Wanti elektiroonii fudhatee ofiisaatti rideeffame immoo oxidizing agent ta'a jennee ibsineerra jechuudha. Kanaaf elektiroonegatiivitii guddaa qabaannaan oxidizing agent ta'a jechuudha. Akkasumas immoo elementoonni elektiroonegatiivitiin isaanii xiqqaa ta'e keessattuu sibiilonni reducing agentidhaan maal jechuudha? Elektiroonegatiivitii xiqqaa qabachuun elektiroonii ofitti fudhatu ofirraa baasamanii gara ofiisaatti harkisni elektiroonii isaa xiqqaa waan ta'eef amala elektiroonii ofirraa baasuu qaba jechuudha. Wanti elektiroonii ofirraa baasu immoo ofiisaatii maal ta'a? Oxidized ta'a. Oxidized ta'a. Wanti oxidized ta'e immoo reducing agentidha jenneerra.
reducing agentidha jenneera. Kanaaf faaktoriin inni jalqabaa electronegativity-dha jechuudha. Faaktoriin keenya inni lammaffaa immoo oxidation state-dha. Oxidation number yookaan oxidation state-dha. In a compound or in ion, if one of its element is in its higher oxidation state, then it is an oxidizing agent. Compoundii tokko keessatti yookaan ayyoonii tokko keessatti elementiin tokko oxidation number isaa isa guddaadhaan argamee jira yoo ta'e compoundii sun oxidizing agentidha jechuudha. Fakkeenyaaf compoundii kana keessatti mangaaneetiin oxidation state isaa isa guddaadhaan jira. Positive 7. Oxidation number isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf elementiin kuni oxidation number isaa guddaadha waan ta'eef compoundii kana keessatti compoundiin kun oxidizing agentidha jechuudha. Akkasumas compoundii kana fudhannee ilaalle chlorine oxidation state isa guddaadhaan jira yookaan oxidation number isaa isa guddaadhaan jira. Kanaaf compoundiin kun oxidizing agentidha jechuudha. Akkasumas chromium fudhannee ilaalle compoundii kana keessatti oxidation number isaa isa guddaadhaan jira. Oxidation number guddaadhaan exist godhee waan jiruuf yookaan oxidation number guddaadhaan argamee waan jiruuf oxidizing agentidha jechuudha. Kan biraan if an element of a compound or in ion is in its lower oxidation state, then it is reducing agent. Ayyoonii tokko keessatti yookaan compoundii tokko keessatti elementiin tokko oxidation state isaa isa xiqqaadhaan yoo argame oxidation state qabachuu danda'u keessaa isa xiqqaa isaa fudhatee argama yoo ta'e compoundiin sun reducing agentidha jedha. Fakkeenyaaf ayiranii fudhannee ilaalle compoundii kana keessatti oxidation number isaa isa xiqqaa yookaan positive 2 jira yookaan positive 2 qaba. Kanaaf compoundiin kun reducing agentidha jechuudha. Compoundii lammaffaa kana keessattis carboniin oxidation number isa xiqqaadhaan oxidation number isaa isa xiqqaan argamee waan jiruuf reducing agentidha jechuudha. Kana keessatti sulfuriin oxidation number isaa yookaan oxidation state isaa isa xiqqaan argamee waan jiruuf reducing agentii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin faaktaroonni murteessuu danda'u jechuudha. Faaktaroonni kun eenyuuf eenyuun jenneerra? Tokkoffaa electronegativity. Wanti electronegativity guddaa qabu maal jenneerra? Oxidizing agentidha jenneerra. Wanti electronegativity xiqqaa qabu immoo reducing agent jenneerra. Lammaffaatti immoo faaktoriin lammaffaan immoo oxidation state'dha. Compoundii tokko keessatti yookaan ayyoonii tokko keessatti elementiin tokko oxidation state isaa isa guddaadhaan yookaan isa olaanaadhaan argama yoo ta'e wanti sun oxidizing agentidha jenneerra. Akkasumas compoundii tokko keessatti yookaan immoo ayyoonii tokko keessatti elementiin tokko oxidation state isaa isa xiqqaadhaan argama yoo ta'e wanti sun reducing agent jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa analyzing redox reaction walnyaatinsaa redoxii analyze gochuu. Kana jechuun maal jechuudha? Kamtu oxideeffamee, kamtu immoo redeeffamee, kamtu oxidizing agentidha, kamtu reducing agentidha kan jedhu adda baasuu jechuudha. Fakkeenyota kana lamaan ilaalla. Fakkeenyi inni jalqabaa ayiranii fi oksijiinii wal nyaataniitu ayiran siree oksayidii kennanii jedha. Wal nyaatisa kana keessatti eenyutu oxideeffamee, eenyutu immoo redeeffamee, reducing agentiin eenyudha, oxidizing agentiin eenyudha kan jedhu ilaallu. Jalqaba irratti elemental state'dha waan jiruufi oxidation number isaa 0dha. Oxygeeninis uncombined form'dha yookaan elemental state'dha waan jiruuf oxidation number isaa 0dha. As keessatti kan ayiranii beeknu yoo ta'e X kennan. Kan oxygeeniin beekna -2dha. Kan compoundii kana barbaaduudhaaf jechuudha. Eeshi 2 baay'isuu X 2X hir'isuu 3 baay'isuu -2 wal qixa ta'a 0dha. Compoundiin kun neutraalidha waan ta'eef jechuudha. 2x wal qixa ta'a 6dha. X immoo meeqa ta'a jechuudha? 3dha. Oxidation numberiin ayiranii as keessatti positive 3 ta'a jechuudha. Oxidation numberii keenya erga murteeffannee booda tokkoon elementootaa jijjiirama isaan agarsiisan ilaallu. Ayiraniin 0 irraa gara positive 3tti dabale. Ayiranii 0 irraa 0 to +3. Kanaaf ayiraniin 0 irraa gara positive 3tti waan dabaleef maal ta'e jechuudha? Elektiroonii ofirraa baasee jechuudha gama biraatiin. Elektiroonii ofirraa baase. Wanti elektiroonii ofirraa baase immoo oxidized ta'e jennaan.
oxidized yookaan oxidation gaggeesse. Oxidized ta'ee jennaan. Oksijiinii fudhannee olaalle. Oksijiiniin immoo 0 irraa 2 negatiiva 2tti gadi bu'e. Wanti oxidation numberiin isaa gadi bu'e immoo reduced ta'e jennaan. Kanaaf oksijiiniin keenya reduced ta'e. Wanti oxidized ta'e immoo reducing agent dha inneerra. Reducing agent ta'a jechuudha. Oksijiiniin keenya immoo oxidizing agent ta'a jechuudha. Oxidizing agent ta'a. Ironiin keenya immoo reducing agent ta'a jechuudha. Bifa kanaan analyze gochuun ni danda'ama jechuudha. Magnesiumii ida'uu hydrochloric acid ni kenna. Magnesium chloride fi hydrogen gaasiidha. Walqixxaattoo keenyaa barreeffannu. Magnesiumii ida'uu hydrochloric acid ni kenna. Magnesium chloride ida'uu hydrogen gaasiiti jedha. As keessatti elemental state waan argamu magnesiumiidhaaf 0tu kennama. Hydrogeniin positiiva tokkodha. Chloriniin immoo negatiiva tokko taati. Oxidation numberii kana erga kennine magnesiumiin 0 irraa gara positiiva 2tti guddate. Hydrogen immoo positiiva tokko irraa gara 0tti xiqqaate. Kanaaf magnesiumiin maal ta'e jechuudha? Oxidation numberiin isaa increase ta'e mitiire oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e. Hydrogeniin immoo maal ta'e? Positiiva tokko irraa gara 0tti. Positiiva tokko irraa gara 0tti reduce ta'e jechuudha. Kanaan reduced ta'e jennaan jechuudha. Reduced ta'e. Kanarraa kaanii wanti oxidized ta'e immoo reducing agentidha. Wanti reduced ta'e immoo oxidizing agentidha jennee analyze gochuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti qabiyyeen keenya irraa kana fakkaata. Mee itti fufnee gaaffiiwwan qormaata biyyaalessaa kana dura dhufan ilaallume waliin. Gaaffii tokkoffaa. What is reduction jedha. Reduction is A gain of electron and increase in oxidation number. B loss of electron and decrease in oxidation number. C gain of electron and decrease in oxidation number. D gain of electron and no change in oxidation number jedha. Gaaffii kanaadhaa fi deebiin kamidha? Jalqaba irratti maal jennee ilaalle reduction gaafa jennu adeemsa elektiroonii fudhachuuti. Gain of electronidha jenneera. Wanti elektiroonii gain godhe immoo oxidation numberiin isaa ni decrease godhan dheerantiire negatiiva ta'a. Decrease ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee deebiin keenya maal ta'a? C ta'a jechuudha. C. Gain of electron and decrease in oxidation number kan jedhu deebii sirriidha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun what is oxidation jedheetu oxidation is A loss of electron by a species accompanied an increase in oxidation number. B the addition of hydrogen to substance and removal of oxygen from substance. C reduction of oxidation state of an oxidizing agent. D the addition of electron to oxidizing agent jedha. Kanaaf oxidation kan jennu adeemsa elektiroonii ofirraa gallakkisuuti jenneerra. Wanti elektiroonii ofirraa gallakkise oxidation numberiin isaa positiiva ta'a. Increase godha jenneerra. Kanarraa kaanee deebiin sirrii keenya A the loss of electron by species combined by increase in oxidation number. Oxidation numberiin isaa ni dabala. Elektiroonii ofirraa gallakkisa jechuudha. Kanaaf deebiin sirrii keenya A ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyee keenya irraa keessatti yookaan viidiyoo keenya irraa keessatti oxidation and reduction reaction kan jedhu ilaalleerra jechuudha. Achi keessatti termoota akka oxidation reduction. Oxidation jechuun maal jechuudha? Reduction jechuun maal jechuudha kan jedhu gadi fageessinee fakkeenyota adda addaa wajjin ilaalleerra. Kan biraan oxidizing agent, reducing agent kan jedhu illee bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Kana booda
oxidation kamidha yookaan oxidation maalidha, reduction maalidha, oxidizing agent maalidha, reducing agent maalidha, akkasumas immoo oxidation state gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu viidiyoo keenya keessatti sirriitti ilaalleerra waan ta'eef irra deebi'aa sirriitti hordofaa. Fakkeenyota adda addaa kitaaba keessa irra jiru akkasumas kitaabota adda addaa keessa jiran wal bira qabaatii ilaala. Wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate immoo comment section irraa gaaffii keessan nu kaa'a. Nuti immoo achirraa kaanee deebisaa ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Kanarraa kanuma irratti yoo xumurre yeroo itti aanu qabiyyee itti aanu keessatti paartii 5ffaa balancing redox reaction using oxidation number change. Oxidation number change dhaan redox reaction balance gochuu kan jedhuun walitti deebina. Dhumarratti namoonni YouTube channelii Abdii Akaadaamiidhaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni maatii Abdii Akaadaamii taatan immoo share gochuudhaan barattoota biraan gahaan dhaamsa kootii. Thank you.